Arti ko dawa ati ko takkan sini modif. Dawan Somali yo jetta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri shamarran akkanatti diinitti dhufee diini garaamu akka dhukkubsu kana gizee itti dhufu san gizee itti jiru san shamarran teerumte haa taatu tan heerumina haa taatu ta'ortillee haa taatu gizee akkasi diinitti dhufee akkasi dugda dhukkubsu mudhii dhukkubsu garaana dhukkubsu garana jira garana muraa ta'etu san warra akkasi deemee goyyuu finiina gurusan warra finiina akkasi fiicooro isaanii isiniin xiqqoo gargaara jette kuniin kun hedduu isin goddaa kiniin kun hedduu goddaa ta'e irra nama buusa overdose waan jaansanii ilaa isaan nurra barbaadanii hedduu qaboonni suni gadaamessa namaa kana miidhaa gadaamessa kana namaa kana haphisa warra gizee dhalaa gartee gizee dhiinni itti dhufu akkasitti muree akkasii garaa lafarra oofusanii inni suni amma shamarran tuunis hedduu godhaa jechuu hundi kun gadaamessa namaa kanallee akka ilmoo qabateen teenye godhaa jechuu ni haphisa nyaata kanaafuu wanni kun maalii yoo jettan waan xiqqoo isin gargaara wallahi godha hogguu akkasitti isin mura dhiinni isin dhufu akkasi garaan isin dhufu garaa isin muru garaa isin laalessusanii wanni ati gootu maalii obboleeyyan khammoona kana fuuta khammoona shammaar jaaniin khammoona kana fuudhan isaa fuuteetuma xiqqoo waan maashinaan daayita Kamojen nagatteetuma tumteetuma yeroo masit dhufe sanii yeroo laalatu eeggizuma sit dhufe sadii inni gizee akkasi sit dhufe akkasi muree sit dhukkubsu sanii bishaan danfistee akkuma shaayii dhugdaayyee ni beekan akkatti yookaan bishaan danfisteetuma bishaan burcuqqoo naqattee isa maankaa xiqqaa fuutee walitti gara gaggalchitee gittiin goota yeroo saniif sirraa dhaaba sirraa qabu godhaan gara inni kutu hafuura si fudhachiisaa jechuudha si akkasi lafarra deemtee akkasi galattu san dawaadha hafuura si fudhachiisa adda kiniina san guurtu isa kana dhugi bisa haa fayyisu waan akkanaati kanaan xiqqollee taatu isiniin gargaara jechuun dhufe isin itti fayyadama warri kammoonni kammoonni kunoo kan mana cinaa kana kammoonni isuma kana ni beektan namni ni beekte jechuudha biyya arabaa keessatti biyya arabaa keessaa isin dhabamu namuu manaa qabaa jechuudha arabninis irraa itti fayyadama isuma kana kunoo